Ganni gusini ibsit. Innufti ganni nama daqiiqaa muraasa booda. Ganni osoo hin taane ka barbaadame koreewwanii sii fi gammee faasikaadha. Ganni miti ka barbaadame sii galee. Kanaaf uummata kanaafi gastii irratti dhiyaattee deebii kennuuf fedhi qooyi dhaggeeffadhu. Uummanni na rakkisee hanqabameera. Waan dhugaa jiru dhuftee gastii irratti baatee uummata kanaan tiiktookii seentee uummata kanaafi dhugaas ta'u sobas ta'u itti himuu fedhii qabda moo hin qabdu? Rakkoo tokko hin qabu. Inni rakkoo tokko hin qabu. Bakka jirutu xiqqoo rakkisaa ta'e bireeffimeedha malee. Ittisa kee rakkoo tokko hin qabu. Gasteera miti abbaa barbaade qaamaan dhaqee dubbisuuf fedhiidha keessa eeyyamamaa. Ayyoo laayiviin jira rakkadheera. Namni na qabee waatsaappii na arrabsa. Namni inni kaan akka waan annaan koree keessa illee hin jiruun ture. Gastuma irratti hin maadde. Awwaana arrafamu hin qabu obboleetti kiyya kottu gasti. Heegiin bakka ani ni nufa mana banee ni nufa achitti kotta. Kottu si eegaa jirra. Kottu mana bantee nama arrabsuu dadhabu. Kottu si hin jennee bara asitti si eeggataa jirra bara. Ganni sii miti kan barbaadaa jiran. Ganni sii miti. Tokkummaa bire. Ganni sii miti. Ganni itti dubbachuu barbaadaa hin jiru. Biraan nu nurraa cufi. Ganni miti kan barbaadaa jirru ganni miti. Ganni miti. Amma awwaana narrafamuuf hin qabu. Ganni waan balleessite hin qabdu. Awwaana narrafamu tokko hin qabu. Maal na arrabsa namni guyyaa tokkitti gastii keessatti hirmaadhe inni kaan waatsaappii na arrabsa. Ganni ati no ganni dubbachiisin. Ganni dubbachiisin. Ganni dubbachiisin biraanu. Ganni dubbachiisin. Qoree komatan ijoolleen. Ganni miti ana dubbachaa Ati gastii dhuftee maaliif uummataa ifan gootu? Maa gastii dhuftee uummataa ifan gootu? Ati ifan gootuu fi uummataa. Bakkan jiru bireetti meeraa bakkin jiru natti tolaa miti. Hayyee jalqaba ishee waasi gaafadha. Ganniin fayyiteetti moo dhukkubfatti? Ganniin qaxaroo guyyaa 28tti qaxaroonni riiveriin barreeffame qaxaroonni kan baate dooktora biraa irratti alkoo'eet ciistee turte alqaasimaa hospitaalatti kan barreeffame. Waraqata sana immoo yookiin karaa keessaa siin ergaa achirratti laxxafachuu dandeessa. Bakki jiru immoo laayivii seenuuf natti hin tolu. Haalli fayyaa si akkami? Nagaa jirti moo jechuun gaafan siin jedhu riiferii sana dhiisiiti fayyaa jirti. Fayyaan si maalirra jira siin qaamaan? Ganniin hin dhukkuba. Fayyaan shi fayyite jedhanii noormaalii miti. Qoricha fudhachuun baatee qoricha fudhatte. Ammas kan ishiin jirtu akka amantiitti bakka tsabalaati jechuudha. Kanaafiyyuu amma deebitee qaxaroo ishii deemtutti. Opirisoona taati jettanii ragaan finne turtanii dheengaddaa kanaafan uummata waamaa ture yoo. Hin xumuramne jechuudha. Siin qabdu ji'a tokkoon booda guyyaa 28ttidha waraqanni kan barreeffameef hospitaala alqaasimiyaatidha jechuudha. Yaani sichi opirisoona taati jechuudha moo akkam? Ganaan doktora bira deemti kaa. Xabala jirti hin jenne? Xabala jirti hin jenne? Xabala jira? Bakka xaballi maal jedhama? No, warri gastii keessaa of eeggadhaa. Na gaafatta miti, warri gastii keessaa na gaafatta miti miyuutii qabadhaa haallaqee. Osiniin taane fudhattee osinii ta'uu dide booda. Dhaggeeffadhu tokkumma. Kan ishiin ittiin baatee qaxaroo guyyaa 28tti alqaasimaa hospitaala deemtaa. Qoricha kennaniifi baatee amma qaxaroon sun gahutti immoo namni kamiyyuu amantii isaatti hin amana. Namni kamiyyuu amantii kooti jedhee hitta mana bakka amantii ishiitii as bakka tsabalaa dhattee jirti. Tsabala dhattee jechuun immoo deebitee hospitaala hin deemtuu jechuu miti. Hospitaalli dawaa biraa barbaadadhaa jedhamoo ammasitti waan fayyadamiin jedhee waa dhaame moo akkam yaani kee? Qoricha ammanatti qoricha kana fayyadamii jedhee qoricha barreessee fi guyyaa 28 achi deemtaa. Imeeliidhaan ergineerraa jedhaniiti baati. Maallaqa jechuun maallaqa sin gaafatan qabu waan fuulduraaf ta'u. Maallaqni rakkoo tokko hin qabu chaappaadhaan irratti barreeffamee bakki ishiin itti farramtee maallaqni guutuu fi didee chaappaa irratti rukutee hospitaala alqaasimiyaa alshaarjaa jedhee rukutee fi baasee hin jira waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Maallaqni 7,500 irratti hafee farramtee baate ganni.
Bakka iddoo turte sana kaffaltee baate jechuudha. Kuma torbaa dhibbi shan irratti hafa farramtee baate isa kana farramtee baate. Oo ila as keessatti laa falmattu bakka siin cifte sanatti opirisoonaa arra bortaati jettaniiti kan fiddani waraqaa opirisoonaa jechuudha. Bakka sana maaf opirisoonaa bakka biraatti dabarsee inna sana amma gammeen faantu guyyaa tokko opirisoona taati jedhe dooktorri guyyaa tokko immoo opirisoona taatu. Tokkummaa dogoggoraa kan taane yeroo sanatti maal jedhame yeroo sanatti bakka sanas kan ture anaa ta'as kan ture anaa kan wajjin dorkachaa ture sana dooktorri qoricha kennee fi dhukkuba kanaaf ammaaf qoricha kana fayyadamtee opereeshinii ta'uudhaaf cuumni sun bakka tokkotti waan hin sabasabamneef qoricha kana fayyadamtuu jedhan deebisanii asiraawundii kaasanii marmaraa deebisaa godhanii fi boodatti gaafa qaxaruun guyyaan bahu mana hospitaalaa Alqaasimiyaa deemtaa jedhanii baasanii. Hospitaalli sun opirisoonaan godhu jechuudha. Doktorin ispeeshaalii doktorin achidha. Doktorri kan kee kana jedhanii maqaa doktora wayii barreessanitti kennan. Amma fakkeenyaaf gaafa dura ilaa asitti wal hubataa deemnaafan. Hospitaalli sun opirisoona godhaan jiru miti hospitaalli sin keessa ciisaa turte. No, duraan itti opereeshinii sin goonu hin jenne gochuu hin dandeenyu nuun hin jenne nu ciibsanii algaa kennanii fi hin ciibsanii yaallaa jirraa jiran doktorri kamiyyuu amma murtii irra ga'utti immoo waan nutti himeen qabu. Kanaaf jecha doktorri yeroo dhumaatiif hin marammaru ilaalanii. Birrii meeqa gaafatamtanii turtan? Jalqaba namni birrii 10 nu gaafate jedhee dubbatee hin jiru. Yeroo sanatti emerjensii seente waan ta'eef birrii tokkoyyuu jalqabaaf nu gaafatan namni jees hin jiru hin gaafatamne. Dhumarratti gaafa baanu maallaqa nu gaafatanii humna keenya waan ta'e jettanii. Immoo sarramnee baane. Okay. Amma kanaaf yaala taanu qabdi jechuudha. Tokkuma TikTok kiyya jala profaayilii seeniti WhatsAppidhaan hainaan jedhii waraqata farramtee baatee fi waraqata ani laada dhufanii kun gastii keessatti utuu nan dhimma biraarra jiru maallaqa sababa kee kana gooniyatis keessatti hirmaattee hattuudhaan aan jedhe namni dhufe akkamittan hattuu ta'an nagaa koon jiraataa jira jedheen uummataa deebisaa jira jechuudha. Rakkoon qabu tokkummaa aslan ganniin iyyuu laayivii seenuu barbaaddi turte haalarra jirtutu xiqqoo rakkisaa ta'e kan ammoo nama bukkee jiruuf nama hubatu batachuu danda'a malee ishiin iyyuu laayivii seenuu barbaaddi. Sababbiin isaa maallaqni kunis maaliif akka ta'e uummata Oromoo kootiif saba kootiif ani amman irraa qabu iyyuu dadhabbiin irraa qabu dhugaan uummata Oromoo irraa qabu kan akkanumaa jedhee bahee gaafadha jechaa turte. Ifiin garuu immoo hin dandeenye kan hundumtuu gaafa fayyaarra jiran dubbatu. Asitti wayitu jira. Laada gahi. Waa walii gala. Asitti wayitu jira. Dhugaan Oromoo galanni Oromoo bakka biraati. Kun bakka biraati. Oromoon bakka biraatti galateeffachuu danda'a. Gargar jechuudha. Yoo danda'ame gasii asiin ta'uu danda'u baate faasikaatti dawwale faasikaa fidii siirraa cufi. Gastii seenuu garuu dukkaana ni jirus bakki ishiin jirtu sitti meera amantii kee ati maskiida keessa teessee laayiviin seentaa hin banattaa sitti tola. Kana qofa naaf deebisi. Maqnaatuun ishiinis amantii kooti na dhiisattee bakka kana jirtu waan ta'eef dirqama seeni siin jedhaan jiru bar. Dirqama seeni siin hin jenne bar. Halkan har'aa kanatti wanti dhohii bahus hin jiru wanti samaayii gadi bu'us hin jiru. Kanaafiyyuu warra maallaqa jedhu immoo tokko lama sadii risiitii isaatiin hin deebi'aaf tokko iyyuu hin jiru. Mikinaatuun maallaqni sassaabaa birrii Itoophiyaa kuma 35 waan ta'eef. Kanaafiyyuu hundumti isaanii obbeef warri kennaniifis amma hamas nun dubbisiin gaaris nun dubbisiin afuuti yookiin qaxaroo qabaa fi yanniin ofishiitii dhuftee iyyuu dubbachuu barbaaddi yeroo kennaaf yookiin immoo rabbi yoo sodaattan dhiisaan kalli namaa jiraattu hin baraachina uummanni Oromoo. Isin ati maaliif gannii ganniitti fiiddaati? Koreedha kan barbaadame. Koreedha kan barbaadame maaliif ganniitti fiiddaati? Maal ganniitti maalan fidaree dhimmichi immoo ganniitti miti maa ganniinis hospitaala sana turte obbeetti bakka dhukkubsachuu shitti soba jettu miti moo reeyachi keessi irra teessanii Dhagai amma koree qindeesseeti iyyuu dogoggora qabaadhaan malee gandeedhaan jiran warri jedhanis eegale koreedhaa jedhan koree qindeesse. Tokkummaa dhaggeeffadhu maaloo amman danda'e dubbadhu rabbii keensi qabeessiin jechaatti. Hin dubbatiin jedhin ishiin dubbachuu hin danda'amu ishiin rakkoon qabdu waan ta'eef ishiirraa namni gaaffii qabu. Ishiirraa namni gaaffii qabu hin jiru. Bakkaanis kamaan wanti bira jaarsa biraa qabatee
yeroo nuuf kennu. Ati maaliif sitti deebiftan? Dura sirraa qulqulleeffadhu dhagahi. Dhaggeeffadhu dura isiirraa qulqulleeffadhu. Nama biratti waan ta'eef maqaan ganni jajjira jira waan ta'eef hospitaalli jechisa jira waan ta'eef deebituu dandeessa. Ay ganni na dubbatu ganni na dubbatu. Kanaafiyyuu gaafa biraa maal Hin dubbachiisu waan hin jedhe kan qabaadhiis. Waan hin jedhe kan qabaadhiis. Waasaappin haayinaa jedhee riisiitii sana hunda isaa siif hin erga. Kuni kan hospitaalaa chaappaa hospitaalaan bahe malee isa akkasii yaaddan sana miti waan ta'eef. An bara ofii kiyyaa dhagahi. An si amanuu danda'a. An utuma siin dhukkufatee funaaname irraa hanqataayyuu dabalamuu qabaa jedha. Ani immoo nama na gaafataa jiru kunoo waa'ee istaappiin gaayyaa duran dubbanne guyyaa 5 dura gammi namni naazzabe maal abbaa kiyyaan godha jennaan cal'isii naan jedhee dhiisituma uummanni kun eenyudha jedhee na eenyu godhe namni azaana godhe waa'ee istaappiin jechuudha. Azaa rabbii na godhe lakkoofsa koo onlaayinii irra jira waan ta'eef. Siigalee kanaafi uummanni waan gaafate kanaan eenyu jedhee kan inni gaafataa jira malee ani waan eenyu ta'eef. Itaan booda walitti deebina gannitti dubbachuun barbaannu qaxaroon gaafa yoo miti. Yaada biraan qabdaare. Bakka jiru. Deebina bareechuu qaba. Bire bakka jiru. Okay. Warri waa gaafataa turtanii Faasikaa danda'ame dhufsu akka koreetti jechuudha hunda waan ta'eef hundinuu wal bira waan hin jirreef yaadi isaanii gargar ta'uu mala. Garaagarummaa keessaa waa argamuu mala waan ta'eef. Kana arrabsuuf haatu jira rabbi si na qajeelchu. Mi maal jedhees keessatti na arrabsiit. Wanti jarri nuuna abbaan dhibbaa yoo arrabsuutu si daa arrabseet ta'e. Bakka dabarsee dhiyaatu. Warra taa'u warra faadda barfate dhukaasa taa'u warra garaara wayyaatti. Dhukaasa baay'ee hin eegaara. Tokkummaa nama eegaara. Maalitti baara? Bubaari kuusa baala fakkaata raffoo qoqee maallaqa hidhee waggaa tokko guutu. Lafa raffoo qoqee maallaqa dhukkuba kanaa hidhee. Awwaan namni naa gaafadhu egaa utuma namni reenfatee nan gaafadhaa. Wanni isin hubachuu qabdan utuma reenfatee nan gaafadha wanna gaafadhu jedhame reenfa wayitaadhaan nan gaafadhu waan gaafadhu jedhame maalan godha riyaan ofii kiyyaa wantan godhisu hin jiru. Mubaarikin sama caala namni Oromoodhaa waa godhe jira yaa Oromoo. Dhugaan isin itti himaa Oromoo waa gochuuf sababa gootu ta'e namni Mubaarikin sama sanaa ol waa godhe jira. Jira Oromoo. Lubbuu namaa sababa ta'e kan oolche jechuudha. Inni nuu waggaa ji'a 5 hojjaa jechuudha. Waan isa reega baalitti godhan. Inni nuu zareega baalitti ta'e. Dhufee iyyuu kun komiin dabarfatu. Amma wanni ta'e godhamee na kiifamuu qabaan. Wanni ta'e irra deebi'ee naan tanaa jedhamee kiifamuu qabaan. Dhageessee? Tokkuma. Godhu gaafee irra deebinee iyyuu si gargaara naan jedhaan turreessin. Warri si gargaara jedhe sun badeeka. Atuu gaafatamtee waggaa guutuuf namni maa gaafataman jedhinaati.
Okay, meeqoo ijoollee kana waa gaafadhaa warra komentii waa xaafuuf. Laaltu shawaa maal jette waa'ee dhukkuba ishee irratti maallaqa deeffachuu barbaadde moo keef yaani? Soba dhukkubichi maallaqa ni ufa deebi'uudha moo? Yoo dhukkubsatte ittiin haa yaalamtu yoo dhukkubsachuu baatte immoo haadha hiyyeessaan ittiin gargaaranaaf haa deebiftu. Gaaffii keetii jechuudha. Eeyyeen gaaffii kooti. Anaaf dukkana ila anaaf dukkana hin dhukkubsatte jedhan malee anaaf dukkana kiristoosiif garuu ifa. Warri otoo warri toon dhukkubsatiin dhukkubsanne jedhanii dhukkuba kana caalutu irra ta'a. Eesh galatooma. Qoy biree maal jetteeti? Galatooma yaaduma kanan barbaade waanan barbaadeef hin qaba. Yoo dhiiftan Ana sirratti waan hin jedhu tokkummaa dhugaan bahuu qabaadha malee maallaqa miti dhimma maallaqaa osoo hin taane kan ittiin dhukkubsattee yaalamte sana chaappaan irra godhamee risiitii mana yaalaa sana fiddee mul'istu. Isaan kanasitti jedhan ati nama gargaara kan keessaa tokko bidi garuu. paaspoortii kan maaloo inni dhimma biraati inni waan uummata ilaallatu hin qabu. Akkasi kun okay. Siif galee Faasikaa galchii. kan uummata ilaallatu dhimma dhukkuba isheetii qofaa Ani waan kan ittiin yaalamte waraqaa ittiin yaalamte kan ragaa fidduudha. Ani kan hin beeku. Qo'a Faasikaa naan jedha jiranii Faasikaa jala jirti ta'e hin beeku. Waan azaa rabbii wal goonuuf hin qabnu jechuudha. Dhufteetti kunoo Faasikaan. Dhimmicha jalqaba irraa kaafneetti himna. Faasikaa bagana gaan dhufte. Bagana gaan eegdannaa gumaa biyyaan. Naguma wallahi waanuma gaarii irra jirra. Intarneetan qabu iyyuu naaf hin ture. Ashi nagaafadhaa. Galatoomi bagana gaan dhufte ani nan gaafatame jennaan isiniif han gaafadha waan jedhu uummatatti dubbadhe malee waan nan si gaafadhu miti waan namni karaa waa istaappiin illee sadarkaa na arrabsuurra namni ga'ee jennaan ani gaa nan gaafa eega jara beektaa gaafadhu jettanii nan gaafa koree waan nan jedheefanii si gaafachuu barbaade malee ofii kiyyaa gaaffii hin qabu. Ofii kiyyaa gaaffii hin qabu. Ofii kiyyaa akka dhuunfaatti gaaffii hin qabu. Rakkoo hin qabu. Nan gaafadhaa nan deebisa. Dhiifama yeroo tokko. Deebi'een jira miti faasii kana dhageessaa gabaabseensi gaafadhaa. Eentu ruuki jalqabarraa kaasee si haasa'u. Jechuun waan tokko akka gaafeetti sitti maafani sittanii maafan gaaffiin si gaafadhu. Okay, shi gaafii kee duran jalqaban sitti haasa'u. Dubbiin jalqabumarraa bareeda beekta. Hin dhaga'amaa sagaleen kun. Eeyyeen. Ani yeroo jalqabaa fi miti gargaarsa irratti kan hirmaadhu kanan hirmaadhe kun jalqaba kiyyaa miti garuu nama keenyatti siqee gargaarsa irratti dhiyaachuun kiyya yeroo lammaffaadha. Mubaarakifis wannojee soorii hirmaadheetan ture kun lammaffaa kiyya jechuu barbaadeetani. Amma akka ganniin dhibamte tiktookii irrattan arge akkuma keessanitti jechuudha. Amma argeetan bilbilee falmattuudhaaf bilbilee fitan maaliifi akka kamisa moo jimaata akka dhibamte wal arginee turre roobii ta'e lammaffaa wal arginee turre. Anna maal taatee dhukkubsattee uumama jeetan gaafadhe soorii qoy silkiin saayilantii irra godhafachuu. ከዛን ቆየሮ ተኩ ሳይለንት ያ ከዛን ኤርጋሲ nan dhufan je'eeni sanyii maal naan jee anis wannan deemu eduufu wajjin haa deemnu naan jaa tole rakkoon qabu jeetan kootu na fudhadhu kaayin je'eeni sanyii wajjin wal qabanne hospitaala deemne jechuudha. Amma hospitaala akkuma deemneen aduma san ishii bira kan dhufe doktorri wayiin jira hin dubbisee sanyiitu gaafate haalli ishii akkamii jennaan operaasyoonii godhamuus ni dandeessi ganaadha hin beekamne jee aduu duraadha ka. Amma viidiyoo haa hojjannu waliin jenne na homaan qabdu ciisteerti baay'ee nama mararti.
Ennaan okay ishi gammachuunis peejii isaarratti hojjate anis peejii kiyyarrattan hojjadhe ergasii ogaa peejii irra hojjannu achitti birriin barbaachisee birrii gaafatamne uumama miti ogaa viidiyoo dhageesse narrattis ishirrattis isarrattis kan gammachuurrattis gadhiifame viidiyooni waa'ee birriitiin itti garuu koottaa gaafadhaa gargaara jeetan gadhiise gammachuu waan jee hin beekan እና ከዛ በኋላ አዱ በሪሳ ሰን ላይቭ አዱ መሰን ገልገለ መነ ወኖቲት ነዋመኒ ገመቹን ዱቢሴ ራቹ መነ ራቹት ይትነዋመኒ ናንቀ ገርጋርሲ ቦሩ ሃጎ ደሙፊ መነ ኬቲታ ታውን አንጃን ቶሌንጄ